Yesu baay'ee si galateeffadha. Keessummaa kutaatee na argamu keetii fi egaa eenyudha Destaan jennee asirratti kaasuun hin barbaachisu. Nuyi yeroo baay'ee miidiyaa irratti nama ooludha waan taateef kanaaf kana kaasuun hin barbaachisu. Pointii manusi wajjin kaasuu barbaade itti yoo gallee walii wajjin haasofne baay'ee gaariidha. Garuu dhufaatii keetii fi maqaa daawwattoota kootiin guddaa si galateeffadha. Baay'ee ulfaatu dhuguma warraaqasii arguu kootti baay'ee gammadeera riilii baay'ee natti tolasii biyyattis wal beeknaas qofatti miti waldaa tokko turre faarfannaa akka mi'aawu faarfattee na fuusiftee baay'ee ulfaatu natti tolaas wajjin haasa'uuni affeerraa keetis ulfaadhu eebbifameenis gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Thank you Dessi. Ammati biyya deemtee turte dhiyoo. Waa'ee albeemii kee irratti iyyuu haasa'uudhaan jalqabna. Albeemii kee haaraa ati hojjette irratti isaan haasa'uudhaan iyyuu eegale natti tola. Gara ji'a lamaa or ji'a sadiif deemtee turte. Ati kan itti deemtee kilipii albeemii duwwaa hojjechuudhaaf immoo callistee dhimma biraa qabda kan biyya deemte. Biyya kanin naqee dhimma kan biraan qabu faarfannaa dhumaatu isa koo buutee ture faarfachuutu narra ture. Ergaa sana dhaloota biraan ga'uutu narra ture. Isa kanaaf sanumaaf hangaleen ifin waan sirbu armee koollee guyyaa sadii qofaafan arge. Biyya dhaqee mana armee koo guyyaa sadii qofan bule. Maaliif baay'ee beekta faarfannaa yeroo hojjettu ogeessota muuziqaa ijoollee muuziqaa taphatan wajjin argita. Sana biratti kiliipii hojjetaan ture. Sana biratti konsertii qopheessee magaalaa Finfinneetti sagantaa akka sanaarran ture. Faarfannaa dhumtu hojjechuun mataansaa paartii baay'ee qabaa iddoo si geessu nama si dubbisiisu hedduu qaba isa muuziqaa isa wajjin haasoftaa isa miksii godhu wajjin haasoftaa isa maasteringii godhu wajjin haasoftaa achan iddoo isaan biraatii fittee maasterii fuutee baatee booda immoo iddoo kaampanii warratti baay'isiiftu warra hindii kana bira hin dhaqxaa isaan biratti hin baay'isiiftaa warra mana maattamii beetii kan bira poosteristii karii filaayerii iddoo hojjechiiftu jira. Baanerii gurguddaa kana konsertii iddoo hojjetutu jira. Even poosterii sana keessa magaalaa Finfinneef naannoo isaatti deemanii namoota maxxansan barbaaddee horii kaffaltee a lot of things to do. Meettan deebi'a isa pointii koo baay'ee isaa waan isin gaafachuu fedhu keessa iyyuu na dura hin dhaqini. Baay'ee na dhibee. Konsertii hojjettee albeemii immoo guutummaa isaa hojjettee kan irratti immoo dabaltee kilipii hojjette. Ati hamma kana wal faana hojjette ispoonsera addaa biyya kanaa qabdamoo kan si'a tokkotti hamma kana dhattee hojjettee deebuu dandeesse baasii guddaan qabu kun hundumtuu dadhabbii guddaan qabu kun wal faana. Dadhabbiin isaa baay'eedha. Tarii yeroo ati duratti yeroo biyya turree waggaa 5-6 duraa yeroo faarfannaa hojjennu beektammatti duraa sana miti. Inni amma jiru yoo xinnaatti dadhabbiin isaa persentii 1,000 fa'iin dabaleera. Egaa macheem ati nama faayinaansii, baankingii, koomersii keessa nama baratte wanta taateef 1,000% jechuun maal akka ta'e si gala. Amma sana dabalee jira. Waan si dhibu garuu albamii koo kanaaf nama tokko iyyuu namni ispoonsar na godhan jiru. I did it all on myself. Sana hundumaa waan waggaa 5 maatii koorraa qusadhee kuusen irratti investi godhee hojjeta. Kiisii dhuma koodhaan baasu jedha sana hundumaa. Amma albeemii tokko hojjechuun amma dadhabbii isaa waan baay'ee kaasee turte. Mee amma koosti nama godha albeemii tokko hojjechuun amma yeroon beeku amma hamma 10,000 akkasumatti fakkaata albeemiin tokko guutummaan isaa birrii Itoophiyaa 10,000 kan hin beeku. Mee amma kun dadhabbii guddaan qabu. Mee amma albeemii tokko hojjechuuf hammam gaafatama? Baruma isa Itoophiyaa turre iyyuu 10,000 ikkoo ishee CD tokko fuutee baatuufis miti. Isa iyyuu live instrumentii utuutti hin galchiin. Gurbaadhuma muuziqaa nam tokko sii qindeesse yoo ta'e bara gaarii sanaa bara egaa namni hundumti nu afford godhu birrii Itoophiyaa 10,000 laattee fi CD tokko sii kennaa. Yoo sana ofii maxxansiiseen raabsa hojjette inni birrii 100,000 si gaafata. Durumayyuu. Garuu warri kan namoonni maal godhu anayyuu dabalatee horii sana hin qabnu waan ta'eef mana faarfannaatti gurgurree biraa gallaa jechaadha. Dammanni faarfannaa raabsirraa bu'aasaa nyaata. Amma
keessumaa nama akka koo biyya kanaa dhaqee Itoophiyaatti faarfannaa baasuu fi birriin isaa guddaa. To be honest, waciin isaa hin yaadamu. Maaliifi kostii beekta gaammas waa'een herregaa keessa waan ati beektuu fi achirra muuxannoo waan qabdu kanaasa opportunity cost jedhamu jira. Biyya kanaa gaafa dhaquu ji'a 6 hojii dhaabeen galeeni gaafuma galuudhaaf karoorfadhu ji'a 6 iddoo hojiirraa ofiin fudhattee biyya dhaqaa'ee so ji'a 6 galiin qabu jechuudha. That is opportunity cost. Galii biyya kanaa waggaa walakkaa hin qabu jechuudha. Ofirraa kutee dhaqa. Isaan immoo waggaa keessatti kaashii kuuse immoo fuudheen dhaqa. Asii ofirraa kutee dhaqa. Asii madda galii ofirraa kuteen madda idaafitti qaxxaleen bahee jechuudha biyya kana. Sana booda eessarraa jalqabagaa opportunity cost kana plus every other cost. Flight ticket irraa kaasee achi yeroo dhaqxu makiina kiraayiidhaan fudha ji'a 3 saayyuu. Guest house kireeffattee raftaa. Konkolaataatti nadaajii dhabuuftaa. Maali jechuun hin fixuumu. That is a lot of money. Horii guddaa kan itti baasisu. Yuutu taasaa jirtu. Hammam dadhabbii albamii tokko jechuun namni gurrumaan taa'ee dhagaa malee hammam akkatti dadhabdee baastu daawwattooti keenya akka baraniif yeroo baay'ee albamii tokko hojjete gaafa jedhamu isa keessa wanta jiru amma laayivii wanti gashamu jira amma muuziqaan kan biraan saaksii ta'uu danda'a wantoota garaagaraa. Kana hundumaa namoonni quba qabaachuu ibsuu danda'u. Mee dadhabbii inni qabu wajjin nuuf ibsite daawwattooti keenya haa baranii callisee faarfannaa baase jechuurra mee dadhabbii. Akkuma nama sitti mee isa opportunity cost jenne hadhiifnuti waanuma achi gubbaatti baase tikkeetii xiyyaara korraa kaasee on sitti mee nama albamii kan hojjechuudhaaf wanta baase jechuudha. Hunda isaa dandee yaadadhee sittiin shallagu kaa maaliif eddii gaafa miili koo biyya kanaa dhaqee airportii lixee gara Itoophiyaatti qabe kaasee ji'a 3 guutumaaf every single day 10 times 20 times a day baasaa dhuman ture horii. Mega. Inuma baasa. Naa yoo xinnaate gara birrii Itoophiyaa gara birrii 600 kan ta'u baankii ergadheen kayasii. Okay. Naa waan tokko yommuu fuudhee keessin deebi. Sirriidha. Naa maaliif gaafa laaltu ilaali faarfannaan tiraakii tokko isaarratti birrii 5,000 hamma 10,000tti ijoolleen kan taphatanii one track, single track tokko jira. Kanaafi average price dhuma isaa faarfannaa koo baay'ee isaarrammoo argiteetta live instrument jira maasinqoo, box guitar, saxophone, wantoota live instrument baay'ee galchee. Almost hunduma isaa jechuun danda'a. Naa hundumti immoo qoba qobaatti faarfannaa tokko ishirraa yoo si galanuu birrii 1,000 birrii 2,000 akkasii kanatti kaffaltu. Kanaafi average price isaa yoo kan traakota hunduma kanaa yoo keenye 100,000 isaa ol jechuudha. Muuziqaa kanaa baruudhaaf. Achi booda recording and mixing dhaaf qobaatti hin kaffalee jechiisa. Sana birrii 30,000 hin xumure. Dhaqee gaagaa'inatti guyyaa kana hundumaa jechuun asirratti wanta haasawuu hin barbaanne waciin baay'een jira. Waan hundumaa asirratti naasoftu. Sammuu warra kaaniifis eeggachuutu jira. So guyyaatti hamma ji'a 3 Itoophiyaa ture keessatti guyyaatti birrii 3,000 gadi otoo fitiin oolee yaadadha. Kanaaf kana ji'a 3 daily 3,000 isa warqabii gara walumatti gaa kun gaa dhaqee gara 200,000 ta'a. Then makiinaa kiraayiin ji'a 3 saaf jira. Guyyaatti birrii 450 birrii 400 kireeffadheedhan se'a. Kun jira guyyaatti. Then nadaajiin guuttaa. Then akkuma kana guyyaatti gastaawusii kireeffadheen kanarra faa ture. Waldaa maqaan Yesuus Beetalii keessa Saharaa tokko ijaaranii jiru yaadattamu ta'e. Achuma keessan ture. So sana biraan egaa asuma sirriitti wanta tina haasofne immoo hedduutu jira. Sana hunduma biratti immoo mana maxxansaatu jira. Even amma maal isheen CD coverii faa yeroo dizaayinii gootu saayizii ati keessutu jira. Takkaa mucaan dizaayinii naa godhu xiqqoo misteekii godhee anyway garuu warri mana maxxansaa print godhanii gara CD coverii 5,000 ta'uu didee inni warri mana faarfannaa immoo lakki kun hin ta'uudhanii birrii 6,000 hojjechiisee sun hin badee indagana hojjechiisee jira.
achi booddee poosteriin, kaavariin, filaayariin, baanariin kun hundumti isaa yoo xinnaate gara birrii 30,40 kan naqu sanas achirra jira. Achi booda nama katamaa kana keessa deemee maxxansuuf qobaatti jira. Achi iddoon itti konsertii qopheessu hooliif nan kaffalaa muuziqanyooti jiru. Baandiin jira. Jechuun bakka waaqumatu achi booda immoo CD kana hundumaa iddootti naqee baay'isiisu. Akkuma beektu kaampanii warra Hindii tokko duwwaatu jira. Baay'isiitu CD 5,000 baay'isiisee tokko isaa birrii 10 dagadhee amma birrii 18 wayii ta'ee waan akka kanaa tokkoon isaanitti fakkaata. Innaa sana baay'isee 5,000. Innaa walumaa galatti birrii guddaadha. Kan itti baaftuu birrii xinnoo miti akkas ture. Kana dadhabbina kana hundumaa namni hin beekaa hin beeku. Gaafa argu namni kana waan beeku natti hin fakkaatu. Mee irra dabalee dura albeemii tokko hojjettee malaxxeetu maasterii isaa gurgurta. Warra raabsantu jira isaantu warra raabsanii baay'ee turan yeroo sana gurgurta. Amma namni raabsu wanta jiru natti hin fakkaatu raabsaanis. Jiru mucaadhuma tokko faarfataa Iyyoobii mucaa jedhamuun beektaa isa duwwaatu amma mana faarfannaa wayii keessa jira isatu. Inni maalnaa akkuma inni natti mee CD dhumti 1,200 gurguramu jedhe. Koppii. Inni gurguramu maaliif namni amma fakkeenyaaf akkuma nama isin jedhe dadhabbii kana hundumaa keessa darbee baasii kana hundumaa baasee gaafan konsertii qopheessu jechuudha. Konsertii hojjennee konsertii dhumarraa gadi ba'amee namni Awustiraaliyaa irraa Itoophiyaa keessaa immoo Jimmaa irraa Yuunivarsiitii Mattuu irraa naa bilbilamee wayyoo faarfannaa kee baay'een jaalladhee dhaggeeffadheen kee hunduma isaanaan jedhan amma reefu konsertii irraa gadi baana bara. Hirmaata nyaachuu deemaa jira. Eessaa fiddan jennaan telegiraamii guruupiitu jira achirratti nu ergame jedhan jechuudha. Maal jechuuf hin kaasee honestly ani isa kana kompileeniin godhu waaqayyoo faagalatu ergaa keessa koo jiru nama bira akka ga'udha salas fedhiin koo. Garuu more boris irra deebi'ee akkan hojjedhu utuu sabni keenya understanding isaa guddatee baasii akka qabu dadhabbii akka qabu humna akka nama gaafatu yeroo akka nama gaafatu energy akka nama gaafatu namni keenya utuu understand godhee at least tajaajiluma kee support gochuudhaaf ministry kee support gochuudhaaf boris deddeebi'ee sirraa dhaga'uudhaaf akkuma sabni warri kaan godhan jechuudha. Utuu CD kee original sirraa bitata ta'ee amma fakkeenyaaf digital distribution kaa'eeraa CD Baby, iTunes, Amazon, Google Play kana gubbaa jira. Namoota Oromoo baay'eetu biyya Ameerikaa, Kaanadaa, Awustiraaliyaa, Yuroop jiru. Garuu nama hamma kana kumaatamaan lakkaa'amu kun CD tokko utuu bitee at least hamma tokko baasiin baasee ruubii isaallee irraa argachuu hin dandeessa. Garuu akkuma beektu in amantu amma nama hammamtu akka digitalii onlaayinii CD bituu yoon sitti mee namantu jechuudha. Jechuun saba keetti qaanofta deebiftee. Kanaaf asirratti haasa'uun barbaachisu. Walumaa galatti dadhabbiin nun dadhabnu gatiin nun baafnu hubannoo sabni keenya qabu raawwatee waliin baay'ee fagoo. Ani yeroo baay'ee faarfannaatti baay'ee namni keenya faarfannaa argatee itti jajjabaataa ittiin hafuura saaressaa. Hammam immoo dadhabbii namni sun qabu gatiin ni baasee dhufe sana dudduuba deebi'ee jabaadhu ittiin jedha. Yoo xinnaa ta'e na yaadadha si'a tokko CD addisuuti natti fakkaata. Lafan jirutti ba'ee birrii 20 narraa bitaan jedhe. Namni sun 10 gurgurama akkasitti ergatee natti ergame garuu 20 narraa fudhatan eegale. Utuu dhimmamanii dadhabbiin faarfataan tokko hojjetu amma biyya keessas akkuma kana baay'ee muuziqaa wajjin yeroo fudhatanii birrii isaan dhangalaasanii ala dadhabbii kana utuu baranii laayivii sagashan waan garaagaraa kana hundumaa irratti dabalaniitu dadhabbii isa dudduuba jiru baranii birrii 10 hin bitanii jedhee yaadatu dadhabbii jiru baranii isa kana yaadeetanii kan inni si gaafate dadhabbiichi keessa jiru. Exactly tajaajilli faarfannaa by the way tajaajila baay'ee guddaa amma waldaa warra adii biyya kana argiteetta. Singaroota isaaniif baay'ee kabaja guddaa qabu. Baay'ee support isaan godhu. Baay'ee fandi godhuun. Horii guddaan ni kaffaluuf. Waldaa keessatti maal godhanii isaan akka kaa'uu
like worship pastor warani isaan qabu. Amma biyya kana worship pastor injira, youth pastor injira, you know, pastor normally immoo jira, assistant pastor jedhu, senior pastor jedhu. Biyya keenya namuma bakka jira miti dur dhaqeedhuma waldaa ta'e tokko keessatti waldaan tokko qeesii yookiin wangeelaa hojjettee maqaatti laatti isa duwwaatu dallabuuf waan ayyamamu fakkaata gaafa laatu. Isa duwwaatu paasterii fakkaata namatti. Of course pastor jechuun yaa'u eegduu waldaa tokkooti. Waldaa tokko keessatti nama local church tokkotti ramadamee taa'ee saba 100 ta'u 200 saba sana nyaachisuu kunuunsuu eeguu gorsuu jechuudha. Local church tokko nama sooru jechaadha paasterii. Akka kontekistii waldaa makaaniisutti immoo reverendis jedhu daasuun doktrinaalii different garaagaraa qabaachuun mala hiikoo garaagaraa. Garuu waldaa keessaa dargaggoonni jiru. Namoonni aartii irratti taalentii qaban jiru, namoonni waaqeffachaa isaan dibeeru, namoonni faarfannaa faarfatan, namoonni walaloo barreessan, namoonni aayidiyaa garaagaraa kireet godhanii karaa adda addaa diraamaadhaan, doowiidhaan, wangeela lallaban, salphaatti karaa bifa fakkii qabuun ergaa wangeelaa kana akka namaa galutti kan dhiyeessuu danda'an immoo jiru. Isaan kanaaf qobaatti worship pastorii, youth pastorii jiraachuu ture churchii keessa akkuma biyya adii kana jiru jechuudha. Amma biyya keenya faarfataaf mindaan hin kaffalamu. Waldaan keessa keessa ka'ee faarsisiin jedhu sagantaa si baasuun tajaajila. Garuu akkuma memberii tokkotti ilaalu malee akka nama ayyaanni sirra jiru faarfataa tokko empower gochuu jechuun paastirii kuma 100 qaxaruu wajjin wal qixxeera. Maaliif faarfataan tokko manuma isaa taa'ee miiliyoonota tajaajila. Namoota miiliyoonaan lakkaa'aman tajaajila. Kanuma kee teesse. CBK deema. Faarfannaan sun hunda akka garaagaraa dijitaaliidha wanta ta'eef tajaajilli faarfataa. Isa kana waldaan hin beektu. Maaliif waldaan kamiyyuu worshipii malee hin jiru mateessa gaafa laaltu. Meessambatuma guddaa waldaa meeggaa kirchiidhuma isa kam gaafa laaltu utuu takkaadhuma waaqeffatiin utuu faarfatiin sagantaatti fufee namni itti xumuru hin jiru. Baay'ee qaawwa. Duwwaata. Kanaaf waldaa tokko kan bifatti godhu kan dhibbuutti godhu. Dhugaasi jedha kan baay'ee jajjabeessu kan hafuura isaanii dammaqsu tajaajila faarfannaati. Namni cheerchi kan dhaqu baay'inaan lallaba dhaggeeffachuu jiru. Faarfannaati yeroo dhaga'u gammada namni baay'een kan inni boo'u, kan inni fayyu, kan inni itti tolu, kan inni waaqayyotti gammadu yeroo kamiyyuu caalaa yeroo faarfannaadhaan waaqayyoon waaqeffatu. Kuni ayyaana guddaadha. Garuu egaa waldaa keenya keessatti hubannoon sun hin jiru. Waldaa warra maariffaa gaafa dhattu baay'een isaanii faarfattooti miindaa qabu. Akkuma paastaroota, akkuma qeesotaa, akkuma wangeelaawotaa miindaa qabu. Balamaaf even namni kiiboordii haasa'u illee miindaa qabu. Waldaa warra maariffaa keessa. Digalee innumti kiiboordii siif haasa'u miindaa qaba. Digalee namni naa kanatu jira sun hubatamuutu irra ture garuu tajaajila guddaa amma kanaa ga'u. Faarfannaa isaan jaalataa waldaan, faarfaticha hin jaalataa garuu recognize godhee oofisii wayii kenneefitti yommuu ati waa'ee kanaa dubbattu immoo Efesoon boqonnaa 4 dhaqqasu. Maal egaa oofisiin shanii siin jedhu ja'affaa bannaa. Innaa faarfataan oofisii shanan sana keessaa ramadiyoonaan jette evangelism oofisiitti ramadama faarfataan. Maaliif evangelist jechuun maal jechuudha? Wangeela lallabu. Isa dhaqee lubbuu haaraatti wangeela lallabu, wangeela mootummaa waaqayyoo lallabu. Isa oduu gaarii kana namatti himu. Isa namoota gara mootummaa waaqayyootti fidu jechuudha. Faarfannaa keenyaan Islaamni gooftaa fudhata, waaqeffataa gooftaa fudhata, Ortodoksii gooftaa fudhata. Dhugumatti maan dhugaa ba'umsa hedduun qaba. Kan namoota naa barreessan, meelii koorraa, inboksii koo gaafa liqeera. Nan gammada baay'ee dhugaa durii kaase. Innaa kanaaf bakka nama wangeela lallabu tokko oofisiin qabu sin jetti waldaa. So this is crazy. Egaa isa kana akkaataatti ati hubachiiftu hin beeku malee kun dadhabina guddaa waldaa keessatti argamudha. Haa ta'u amma faarfattoonni gara siingalii gadhiisuutti gad dhufaniiru amma yeroo ilaallu duri albeemii guutummaa matu hojjetama. Amma garuu siingalii tokko tokko hojjetaa jiru kiliippii tokko tokko yookiin immoo oodiyoodhaan yookiin immoo kiliippiidhaan dhufu. Warrumti immoo dur faarfataa turan iyyuu hin jirani amma. Sababii faarfannaa hojjechuun istuudiyoo galuun gatiin isaa baay'ee jabaa ta'ee fi moo sababii raabsuu irratti rakkinni uumameef immoo
Maa inni rakkoon amma jiru hundumtuu siingilii saba isaan hojjetaa jiran rakkina qaba moo hundumtuu faarfattoonni rakkina qabu? Egaa like akkuma sila si ibse faarfannaa albamii guutuu hojjechuun humna si gaafata. Hajennu humna argattee hojjette immoo hajennu. Itti hojjettee booddee tokko manni faarfannaa sii rabsu hin jiru. Manni faarfannaa maaliif dhabame maaliif cufame saba faarfannaa bituu hin jiru. Amma nama yeroo dheeraa mana faarfannaa Oromoo keessa hojjechuudhaan beekamu obbo Fiqaaduu Hangaasuu hin beekta. Abbaa mana faarfannaa Rooboot Naqamtee, abbaa mana faarfannaa Leewwii Finfinnee baay'ee faarfattoota hedduu rabsuudhaan nama beekamu namtichi kun. Innaa akka carraa ta'ee argadhee isas Iyyoobiinis waliin dubbanneerra magaalaa Finfinneetti. Guyyaa tokko waliin oollee jechuudha. Innaa mana faarfannaa maal jedhamu dhiisee biizinasii kan biraatti gale. Amma faarfataa Taayee Baqqalee kan jedhamu jira mana faarfannaa kan xuru ture Amboorraa. Inni isanis biizinasii kan biraatti gale. Manni faarfannoon warri kan Amaariffaa kan Oromoffaa hundumtuu hin cufaman. Tokkitti namni mana faarfannaa jedhee itti rarra'ee jiru tokko Iyyoob yaadataati. Innuu siidiin nam tokkoo siidiin kuma tokko iyyuu hin dhumu siidiin kuma lama innuu kan warra Amaariffaatu gurgurama. Kan Oromoffaa miti. Kan gurguramu kan warra Amaariffaati. Warra Amaariffaa mitu. Kanuma hundumti isaanii Iyyoob bira geeffatu amma manni faarfannaan guutummaatti cufaadha. Kanaaf faarfataan tokko horii isaa iyyuu hin qabu malee utuu Waaqayyo isa gargaaree horii baay'ee argatee dhaqee gatii isaa danda'ee kan mana muuziqaa kaffalee gatii maxxansaa kaffalee gatii baay'isiisuu isaa kaffalee idaa sana hundumaa danda'ee cufee albamii guutuu hojjetee maal godhata eessa geessa? Lafa geessuu qabu. Kanaaf horii baay'eetti dhangalaasee albamii guutuu hojjechuurraa tokko tokko ishee yoo hojjetee silas toluma laata waan ta'eefi amma like you know really baay'ee nama dhaga'ama akkataatti faarfattoonni jiranii faarfattoota kana hunduma isaanii jaallannaa YouTube irraan dhaggeeffannaa faarfannaa isaanii namni ittiin eebbifamne hin jiru dhugaadhuma dubbachuuf waldaan ittiin worshippiin goone hin jiru. Garuu namni tokkoyyuu yookiin waldaan tokkoyyuu faarfataan kun maaliin jiraataa jireenyi isaa maalirra jiraa maaliin hojjeta kana dargaggeessa namni kun sagalee qaba taalentii qaba sirbituu ta'uu hin danda'a ture garuu Waaqayyotu waamicha godhaaf nuuf faarfata jedhee namoonni takkaadhuma ijoollee buufatee waa'ee nama kanaa yaadu hin jiru. Jajjabeessuudha. Raawwatee hin jiru. Kanaaf faarfattoonni kun faarfannaa dhabanii natti hin fakkaatu. Garuu maal dhabanii namni bituus hin jiru namni raabsus hin jiru kana hundumaa hojjechuudhaafis maallaqnis hin jiru. Kanaaf waan sadiitu hin jiru. Waan sadan kun immoo barbaachisaadha. Maallaqa ittiin hojjettu barbaachisaadha. Manni sirkaa fuudhee wanta kana raabsu barbaachisaadha. Sabni bitu barbaachisaadha. Sadan saawuu hin jiru. Maallaqis hin jiru. Manni fedhatteetti gurgurtus hin jiru. Sabni dhaqee sirraa bitus hin jiru. Kanaaf naxalaa ishee jedhamtu singilii tokko iyyuu gadhiisuun faarfattootaaf dadhabbii guddaadha. Maal argatu isheerraa toluma. Homayyuu argatan. Waan isaan argatan akka nu hubadhutti akka ijoollee tokko duukaas haasa'ee quba qabutti wanti isaan achirraa argatan homtuu hin jiru. Garuu waan tokko duwwaatu jira. Maali dhandisi tokko faarfannaan isaanii yaadni waaqa isaan keessa kaa'e kun baay'ee olii biratti dhaqee akka dhaga'amu godha. Namni carraa sanatti gargaaramee mucaa kanarra yaadni kun akka jiru argee YouTube irra isa dhaggeeffatu, Facebook irra isa dhaggeeffatu. Faarfataan tokko yommuu faarfatu sabni ta'e kamiyyuu dhaggeeffatee faarfannaa isaa jaallatu tokko ayyaanni isaa ba'eera nama bira ga'eera hojiitti jira jechuudha mucaan kun. Inni kan biraan immoo ittiin tajaajilatti illee waamamu ittiin namoonni isaan baru. Kana yoo ta'e irraa kan dhufe faayinaanshalii waan isaan irraa argatan homtuu hin jiru. Baay'ee ati waan argatte amma dadhabbii kee argatte jechuurraa hammuma baasteeyyuu ofuma keetiyyuu albamii keessa haaraa kanaaf ofuma keetiifiyyuu baasiima baafti malee waan itti argatte hin jiru jechuudha amma kanatti dadhabbiima. Maal kun beekamaadha. Kana wanta ani baase kan deebisuu danda'u hin jiru. An garuu waan tokkotti an gammada tokko Waaqayyo humna iyyuu naa kenne na dandeessise yeroon baasee dubbachuu barbaadutti ergaan na keessa kaa'e akka hin dadhabee hin dhiifneef humna naa kennuusaaf na danda'e horii iyyuu naa kennuusaaf baay'een galateeffadha Waaqayyoon tokko isa kanatti hin gammada. Faarfadheera ergaan kun namoota bira ga'eera. Inni ta'uuf isa kana. Inni lammaffaanii biyya dhaqee faarfannaa hojjechuu kootiin faarfattootni isan duratti beeku caalaa
deeggarsa akka isaan barbaachisu sappoorti godhamu akka isaan qaban. Waldaan cal jettee faarfannaa isaanii walharkaa fuutee ittiin utaaluu qofa otoo hin taane jireenya faarfattoota kanaa ilaaluun sappoorti gochuun bira dhaabbachuun barbaachisaa akka ta'e naa gala. Inni kan biraanii amma waaqayyo yoo na gargaare viizinii guddaa tokko nan qaba. Bakka kana isaan jira. Innis maalidhanni manni faarfannaa ijoollee dhumti amma mana muuziqaa qaban kuni hoom istuudiyoodha kan isaan qaban. Hoom istuudiyoo ishee manaa tarii fi yoo nama mana kootii qabaa kompiitara tokko monitarii ishee irraa abbaa kii 24 abbaa maaloo kana ishee kaayettu kana isheetti bukunnoo dan sooftuweeriidha spiikeriidha ofiisaa mirgaa daaseeti. Kanuma istuudiyoo siin jiru kun istuudiyoo miti. Kun hoom istuudiyoodha. Istuudiyoo biyya kanaa annaqee ilaalee kan warra faranjii. Amazing. Ganaa manni isaa gaafa ijaaramuu kaasee saawundi piruufiidha. Construction engineering inni mana sana ijaaru ruumii kana istuudiyoodhaaf kan barbaade jedhu sana yeroo hojjetan. Kanaafi akkaataa sanaatti kan istuudiyoo faarfannaaf ta'u ta'ee saawundi piruuf hojjetama. Kana biraan paartishiniin isaatti tolaa rikoordiingi ruumiin qobaatti miksiingi ruumiin qobaatti leewwan dubbisaa muuziqaan instrumentaaliin taa'u qobaadha. Isa kanaaf anamma yoo waaqayyo na gargaare mana iddootti muuziqaan taphatamu kan Oromoo kana afaan Oromoo kana keessumaa gama hafuuraan sadarkaa isaa kan eeggate biyya Finfinnee keessatti akka barbaachisu tana manaa kun ba'aa kooti ta'een irra tureera amma asumaanuu carraanatti gargaaramee namni mul'ata kana tumsuu barbaadu jiraannaan baay'een jajjabeessu jaalladha. Maaliif tokko otuu mana keessatti faarfannaan qindaa'u kana kan ofii keenyaa qabaanne faarfattoonni sababii birriitiif sodaatanii faarfachuun dhiisan tola nayyamaaf. Humna warri hin qabne. Den warra muuziqaa taphatu hooriidhaan achi keessa keenya. Isaan horiidhaan taphatu isa horii hin qabneef waan gaafatanii qabanii gatii dadhabbii isaa duwwaa kaffallee fi sokkaa jechuudha. Maaliif miini kan keenyaa istuudiyoon kan keenyaa ogummaa isaa qofa barbaanna sa'aatii muraasaaf. Kanaaf rikoordiingi isaa ta'uu godhe yoo ta'e isaa ta'uu kaffallaa fi miksiingi guyyaa lama godhe yoo ta'e kan guyyaa lamaa kaffallaa fi akkaataa kanatti faarfattoota harka qalleeyyii kan ayyaana gurguddaa qaban garuu maallaqni gufuutti ta'ee kan tajaajila isaanii danqaa uumu kana bira dhaabbachuun hin danda'ama. Number 1. Number 2 faarfannaan kwaalitii qabu. Sadarkaa isaa kan eeggate aartii guddateen yeroo faarfattu sitti tola. Aartii guddate tekinooloojii guddateen yeroo faarfattu sitti tola. Sana hundumaa egaa pilaanii gochaa hin jira yoo barbaada gargaara. Baay'ee gaarii. Tole ta'u tuuriitti Ameerikaa keessa yaaltee turte dhukkuba kanaaf dhaabde moo erga konsertii kee iddoo lamaan tokkotti dhiyeessitee turte? Inni pilaanii gaariitu ture baay'ee akkaataa sirriitti deemaa ture. Konsertii sana pilaanii roon godhes ofii qofa otoo hin taane yoo waaqayyo saba sana dadammaqsee sababa kana dammuu sana horii hiixatanii horii sana mul'atan amma haasa'e kanarra oolchufan ture. Akkuma teette iddoo lama duwwaatti godheen mana sootaadhaan qaban ture gaafa maarchii 21 filaayii kanan godhuyyuu maarchii 19 ture. Akkuma ati beektu right away airportii irratti intinaatu cufaa jedhamee mootummaanis wanta kana saba waan godhee as keessaan bayyinaa jedhamee nama hayyamuus jedhanii nama 50 jedhanii nama 15 waan jedhamuun dhufee waldaan cufamee kanumaa nan dhaabee tuurii kosonaa iddoo lama duwwaatti godhe tanan dhiisee yoo yaala waaqayyo ta'e koronaan kun baddee inuma badasii waaqayyo nu gargaaraa itti deebi'een amantoota biyya garaagaraa jiran Saaba Ameerikaa kana keessa biratti konsertii kana gochuun pilaanii kooti. Faarfattoota marra jirra. Dhimmi keenya faarfannaa fi faarfattoota kan ilaallatu irratti xiyyeeffannee walii wajjin haasaa jirru. Amma faarfannaan amma si'ana hojjetamaa jiru bifa garaa garaatiin akkuma amma cover song jedhamee kan ba'aa jiru faarfannaa namoota kan biraa namoonni kan biraa immoo faarfatu. Hin jajjabeessita moo yaada attamii qabdamee akkamitti ilaalta faarfannaa faarfattoonni faarfannaa namoota kan biraa akka cover song faarfatan kana maal jetta? Inni kuni akkaataa lamatti ilaala. Inni tokko
faarfannaa namoota kanaan dura faarfatanii fuudhanii irra deebi'anii faarfachuun hiikni isaa kanatti mul'atutti tokko jaalala faarfannaa sanaaf qaban. Lammaffaa immoo namni illee waggaa 5 dura faarfannaa sana dhaggeeffataa ture amma immoo dagateera yoo ta'e irra deebi'anii illee yaadachiisuudha. Namatti tola karaa tokkoon. Inni kan biraan immoo tarii namoonni maal godhu faarfannaa nama tokko faarfatanii yuutuun irra immoo kaawwatu. Kun immoo illee gaarii jedheen fudha. Maaliif faarfachuun worship ittiin gochuun remix gochuun inuma danda'ama rakkina garuu at least hayyama namtichaa illee gaafachuu faarfachuudhaaf. Eddii faarfattee immoo yuutuub irra kaa'uuf dhiisuuf illee hayyama namicha abbaa faarfannaa sanaa gaafachuutu namarra jiraata. Kanaaf garuu badaas negatiivii isaallee hin fudhu. Ani natti tolee waan dhaggeeffadhaa dhugaa dubbachuuf poozitiiviidha asirratti rakkina hin qabu. Karaa koo abbaan barbaade faarfannaa koo yoo faarfate natti tola. Inni guddaan ani jaalladhu akkuma sila sittimee wanti faarfannaa irraa buufattu bu'aan gara biraan hin jiru. Inni guddaan ani itti gammadu bu'aa koodhe kanan abdii godhu maadamni faarfannaan sun nama bira dhaqqabuu danda'u. Kanaafuu hammuma kanan ilaalamaa. Baay'ee gaarii yeroo baay'ee komee namoonni karaa bifa garaagaraatiin nama faarfannaa namoota kan biraa namooti cover song yookiin immoo gara albemii gara kiliipiitti dhufee YouTube irra kan kaa'amu kanaaf kompleenii baay'eetu jira kanaaf jedhetanii yaada isaa kaasee yaada kennuuf ibsuu keetiif guddaa galatoomi kanarratti. Hariiroon faarfattootaa attami? Biyya keessas haa ta'u biyya kana keessas haa ta'u mee attamitti ilaalta hariiroo faarfattoonni amma qaban? Inni kun gaaffii cimaadha. Maaliif waa'een tokkummaa kun gaafa ta'u dhalli keenya dhukkuba isaati. Dhukkuba isaati waan ta'eef dhukkuba yeroo dheeraa nurra turee wanta kiroonikii nuti ta'ee nama harkaan. Dhukkubni kun immoo iddoo hundumaa jira. Gama hafuuraan gama siyaasaan lafa hundumaa lafa inni hin jirre iddoon illee hin jiru. Idduma dhaqee hundumaatti immoo distraction illee uumachuu rakkoon ta'u. Egaa ta'uu kan malu faarfattoonni wal jaallachuu, walii oo'uu, wal simachuu, tajaajila walii jaallachuu, faarfannaa walii jaallachuu, yeroo isa tokkoof ta'uun tokko gammaduu. Maaliif sagalee Waaqayyoo warra gammadanii wajjin gammadaa jedhamti. Tajaajilaan tokko hidhata keessa hojii Kiristoositti tajaajila kana keessatti namni wanta ati hojjetu hidhata keessa. Amma ati faarfattaa, hin tajaajiltaa, hin faarfattaa, hin tajaajilaa hidhata waliitiin akka sangaa waliin qotuu seenaa wal jifachuu hin dandeenye, wal nyaachuu hin dandeenye. Maaliif wanjoo waliin harkifnu qabna, maasaa waliin qonnuu qabna, ba'aa waliin baannuu qabna. Sangaa waliin qotu lama wanjoo garaagaraa hin qabu. Wanjoo tokkicha qabu. Maasaa garaagaraa keessa hin qotu. Walumaan maasaa tokko keessaa qotu. Kanaaf nuni hojiitti hidhata waliiti gaafa jennu akkas jechuudha. Hiiknisaa gabaabaadhumatti. Isaa kana hubachuun walii kabajaa akka immoo tariin tokko yoo dadhabe gargaaruun inni gateetti tokkos gara yoo abbate abbaan gateetti jabbuu qabutti hojjetee fottosuun. Inni immoo akka jibicha didaa tokko amala qabu gubbuutamoo jiraate immoo ati inni sangaan abbootii leenjisuun bu'oo argisiisuun karaa argisiisuun qajeelchuun nurra ture. Garuu har'a wanti an argu faarfataa adii tokko isa tokko yeroonni hamatu yeroonni qubatti qabu yeroonni komatu arga. Kuni yaada sirrii keessaa waan madduudhaa jedhee hin fudhadhu. Maaliif sagalee Waaqayyoo sin deeggaru kanaa standardii kamiinuu fudhatamaa hin qabu. Wal utubuu wal gargaaru manni dhugumaan dubbachuudhaaf faarfataan tokko jedhama jechuun asirratti dubbachuun isaa namatti hin tolu. Faarfataa ebeluun waldaa keenya hin dhufa taanaan ani waldaa kanan dhiisaa jedhee jedhama. Jechuun hamma kanaatti walirratti hinaafuun. Faarfataa ebeluu waldaa keenya kana dhufee na galagala taanaan waldaa kanan dhiisee ba'anii jedheedha. So this is crazy. Anama dhugaadhuma dubbachuudhaaf waa'ee koo gaarii dubbachuuf otoo hin taane tajaajilaadhaaf faarfataadhaaf balbala banuu hin jaalladha. Gochaas hin ture gochaan hin jiras. Hojii biyya kana dhufee faarfattooti lama dhufes. Dhugaadhuma sittimaa waldaan koo kunooti hin argu kana waa'ee tajaajilaa kamiiyyuu yommuu isaan nagaafatan gaarummaa isaan haasa'a. Waldaa koo keessa faarfataan biyya kana keessaas bakkeedhaas baay'ee dhufu. Waldaan keessa tajaajilu. Maaliif fayyaadhaan anna kuban qabu baay'een gammadaa kanatti. Garuu faarfattoonni akka koo waldaa isaanii keessa namni inni biraan akka kan hin barbaanne hedduu jira.
Egaa warri biyya Itoophiyaallee hiyyummaan dhukkuba sii galeera. Tarii namoonni konferensiidhuma dhaqanii achirraa waldaan kennaa jaalalaa laattee fi jireenya isaanii sanaan kan gaggeeffatan jiru. Gatii kanaaf karaa tokko tajaajilli kun madda galiis ta'ee wanta ilaalamu biyya Itoophiyaa kontekstii achitti taasisaa jira. Wanta ta'uuf guruupii uummatanii akkitti isaan jira miti warri wal jaallatan wal simatan qofa naannaa ta'e tokkotti guruupii uumanii warra kaan immoo akkitti isaan morman dhiiban balbalatti cufan ni mul'ata. Yeroo ani Itoophiyaa ture kaasee jira kun anatu dhimma isaan beeku qabuuf malee. Kana gaafa ilaaltu amma fakkeenyaaf isa biyya kanaa immoo ilaaltu amman warraa kaan biyya barbaade dhaqee yoo tajaajile maatu natti batamee natti waldaa kootta torba naaf harkatti maaliin miidhamaan. Galeera kuni hammam akka nuyi tokko hubannoo macaafa qulqulluu dhabuu keenya. Lammaffaa baay'ee garaa tajaajilaaf hin taane baannee tajaajiluu keenya. Utuu sangaan ta'in qonna yaaduu keenya. Qotee bulaa hin ta'in sanyii kadhachuu keenya argisiisa. Maaliif qotee bulaan dura qonna baruu qaba sanyii facaasuu dura. Galee yoom akka faca'u, yoom akka meesan, yoom akka haaman, yoom akka dhaan hin beeku taanaan eessa ta'e galtanii hin beeku taanaan sanyii fuudhee biyyootti naqee deebi'a. Kanaaf kun rakkoon jira. Maaliif kanaafuma irraa buustanii darbuun hin barbaachisu. Riilii tajaajiltoota afaan dubbannu kanaan tajaajilan gidduu rakkoo guddaa jira. Rakkoon kun inni guddaan inni hangafaa kan inni maddu inaafara. Baay'ee walitti inaafama. Kun immoo inaaftuun sirrii miti kaasa gadi waan ta'eef. Inaaffaan isa qaayaniin obboleessa ajjeesisedha. Inaaffaan dhukkuba guddaadha. Isa kana obboloonni keenya yoo danda'ame kanarraa akka isaan fayyanii riiliidhaan isa dabarsuun barbaada. Kanarraa kan darbe yeroon kana jedhu immoo faarfattootni hundumti akkas jechuudha. Ijoolleen baay'ee sammuu pozitiivii qaban. Ijoolleen dhimma nama tokkoo iyyuu hin qabne calqedhanii jireenya isaanii jiraatan. Hamma isaanii galee fi hamma isaan harka jirtu sanyii waaqatti kenne namoota darbatan. Balbala isaanii baname keessa sammuu nagaa dhaqanii tajaajilanii warra manatti deebi'an. Isaan hedduu jiru. Kanaaf warri kaanis hundi keenya akkaataa kanaatti wal jaallannee, wal simannee, walitti deemnee, walii keenyaaf iddoo qabaannee, ulfina walii laannee, jaalala walii qabaannee, tajaajila walii keenya sappoorti goonee. Gaafati waldaa godhuftee tajaajiltu anis hojiin ka'ee yoon faarfanne eenyutu ka'a. Tajaajilu keetti ani yoon gammadii natti nuti gammada sammeen kaan ana caalaa eewu beeka ayyaana sirra jiru. Inni kun nu hafaa. Namoonni gaariinis jiru, namoonni keessi isaanii xiqqoo hojjetamuu barbaadus jiru. Kanaaf akkuma kanatti ilaala amma. Tole mee karaa waldaa mee kanaan wal qabsiifnee dhuma yoo ilaalte waldaan immoo attamitti ilaalta tajaajiltoota warra faarfannaa kennaa faarfannaatiin tajaajilanii waldaan ishee akkamitti ilaalti tajaajiltoota ishee keessumatti warra faarfannaan tajaajilu jechuu kooti. Kanarraa kan ka'e faarfataadhuma moo kennaa addaa qaba tajaajiluu danda'a faarfannaa alaa geggeessuu danda'a waldaa kiristiyaanaa yookiin immoo ayyaana biraatiin tajaajiluu danda'a. Egaa gaaffii lama tolitti jira. Inni tokko waldaan akkamitti ilaalti faarfataata jedhudha. Inni kan biraan immoo faarfataanii namni tokko takkaa faarfannaa baase jennaan waan biraa tajaajiluu hin danda'u jedhudha. Meerrumaa jalanaa deebisi kan. Akkitti waldaan faarfataa ilaaltu jalqaba irra yaadattoo ta'e dubbannee turre waldaa afaan Oromoo keessumaa biyya Itoophiyaas ta'uu biyya ambaa kanas ta'uu akki itti waldaan kiristaanaa faarfataa ilaalan it is completely wrong. Maaliif amma ammaatti waldaan kamiyyuu afaan Oromoon kan tajaajila ishee laattu isheedhaa waldaaf faarfataadhaaf miindaa kaffalu argees dhageessu. Hin jiru ammarraa. Then walumaa galatti dadhabbinni waldaa afaan Oromoo nama qabuu hin beekan. Faarfataa dargaggeessa dargaggoota qabuu nu hafa baay'ee. Kanaaf irrumaa tajaajilamnee akkuma sangaa ergisaa amma fakkeenya maal jechuudha. Balumee farda keenyaa ergisitti nan hakiimii dhaqaa jedhu biyya keenya dura. Farda kee ergisisaa fi ni yaabbatee itti katamaa isaa oolee fidee laasarraa hiikkatee dhuma garaa duwwaasitti erga kan qallabatu fi
Kana fakkaatanii faarfachiisuu wajjuma halagaan ergatee dugda qullaa nama Kariyo kana ta'eef jedhee Innaa inni kun hubannaan kun geeddaramuu danda'u irra jiraata. Yoo waldaan kunuunsa goote faarfataan illee waldaa keessatti hammatama. Waldaa keessatti qabama. Jedhee iddoo dhaabbataa adreesii dhaabbataa qabaata. Jooraa jaawwaraan ta'u. Inni kun wanta geeddaramuu qabudha jedhee adda adda jalqaba irratti dubbanneerra. Waa'een namni takkaa faarfannaa baasee ka'ee tajaajila kan biraa tajaajiluu hin danda'a. Inni kun wanta harka namaatiin goonu miti. Warraaqaan faarfannaa baaseedha. Kennaa wangeela lallabuu, kennaa waldaa tokko bulchuu waaqayyotti dabalaan dhimmattati kanan gooneef tokkoyyuu. Maaliif kennaa kana kan kennu waaqayyoodha. Kennaan sun sirra jiraannaan iyyuu si hayyamuu, si mormuu si danda'u. Kan si hayyamus nama miti. Kan hojjennu kan tajaajilu mootummaa waaqayyooti. Mootummaa waaqayyoo kana keessa gaafa waamchi si dhufu akka ambaasaadar tokko muudamee biyya ta'e tokkotti argamutti ayyaana si kenname kana qabattee deemtee hojii wangeelaa hojjechuurra kana ta'e namarraa konfirmeeshinii eeggattumayyuu hin qabdu. Maaliif yeroo baay'ee namoonni ayyaana kana sirriitti arguudhaaf ijatu barbaachisa miti ree. Tarii yeroo tokko ayyaana guddaa baattee namni ija dhaba. Beekan argaman asirra jiru. Kana tokkotti ilaalu bakka. Sanyii namticha biyya Afrikaawwii sana gomjii sadii irra kaawwateetu sibiila irratti waa affeellata. Faranjiin biyya Faransaayii tokko turistiin namtichatti gortee bidda qaammachuu gaafa dhattu inni gomjii dhadhee irratti baaqelaa affeellatu daayimandiidha. Yeroo tokko waldaan daayimandii irratti mulluu affeellatti. Innaa mulluudhuma asirratti affeellannaa kanuma gomjiidhuma dhaatiinuun jechuu dandeessaa garuu daayimandiidha. Kanaaf kennaa sirra jiru iyyuu ati eenyu akka taate iyyuu adda baasanii arganii ilaati kanaa kennaa kana sirriitti nan argaa jedhanii sanarra si jajjabeessuun karaa si argisiisuun suni bilchina nama qabudha namni kana godhu. Kanaaf waldaa namni gaggeessu tokko waldaa keessa tajaajiltu keessatti namni gaggeessu tokko ija kanaa nama qabu yoo ta'e kanarraa kan darbe garuu namni si argu taanaan akkuma gomjii daayimandii biyya Afrikaa sanaa gomjii taatee baduu keetichu. Kanaaf kennaa kan namaa kennu namas miti, kan maqaas kan namaa kennu nama miti. Isaan kaan lallabdoota wangeelaa, isaan kaan barsiisota, isaan kaan raajota, isaan kaan ergamoota godhee ayyaana garaagaraa kenne jedha malee. Jaasoliin namaa kennu, waldaan namaa kennan hin kennu. Isaan warra kennameefidha warra tajaajila. Hundi keenya warra fudhanneedha kan kennu waaqayyoodha. Kanaaf yoo tole waldaa ija qabdutti gooftaan si haa ergu then waan sirra jiru arganii right away hojiitti akka isaaniitaniif. Yoo ammaati immoo siif nama dafee bargu si haa godhu gooftaan akkuma Phaawulos bakka dafee amma ga'uu baree amma morman ergamoonni maal akka isa waldaa gubuun turree akka akkasii waliin turree jedhan ba'a. Taagadi isa si agartan anis argee dhufeettiin jedhee jechaadha. Mormuu barbaadanidha. Kanaaf konfirmeeshinii namarraa eegda taanaan hin miidhamtaa. Kanaaf isa kan akkatti baruu qabu waldaan ayyaana sirra jiruuf deebii kan kennu si. Egalee Waaqayyo gaafa Saamu'eelii waame luba Eeliin mari'anne. Luba Eelii attam waldaa keessa dargaggeessa wayii jiraa hin jenne. Jaarsa qeesii achuutti dhiisee qattisaa mucaa bukkee dhaqe Waaqayyo. Saamu'eel akkas waamichi gaafa dhufu keesii kee bira dhaqamti. Yookiin paasterii kee bira dhaqamti. Waamichi si dhufe waan ta'eef si bira dhufe. Kanaaf Saamu'eel deebii kenne asan jiraa'e. Ani garbichi kee asan jiraa'e. Kan Eeliin godhe maaliin ni dhumarra muuxannoo waan qabuuf gaayidii godheen. Mucaan Allah sadaffaa gaafa irraa ka'uu maaliidhaan nama sagalee nagaa. Innis waa jiru kun Waaqayyo taa'e. An garbichi kee asan jira dubbadhu ittiin jedhee gaayidaansiidha kan kennuu danda'u. Malee namni ayyaana sii kenna otoo hin taane ayyaana sii kenname irratti gaayidaansii sii kenna. Karaa si argisiisa. Sappoort si godha. Si qajeelcha. Malee ayyaana waaqayyotu kenna. Naaf kan raajis nama godhu. Lallabaa wangeelaa kan nama godhu. Tiksee kan nama godhu. Gaggeessaa kan nama godhu. Barsiisaa kan nama godhu. Raajii kan nama godhu nama miti. Waaqayyoodha. Ayyaana kana kan kennu waaqayyoodha. Dhimmitti hin taaneef hin jiru. Mee waan adda ta'e tokko ni arga gidduu kana fuula Feesbuukii kee irrattis sooshaal miidiyaa irratti bifa adda ta'een achas baatee jirta. Disciples Making International Ministry kan jedhu tokko fudhattee achas dhufteerta. Kanarratti Evangelist
Destaan Sarmoo kan jedhuun achas baatee jirta. Mee waa'ee Evangelist Destaan Sarmootti itti deebina. Garuu mee Disciples Making International Ministry isa jedhu kanaafi mee isa kana mul'ata addaa ministirii haaraa fudhattee dhufte moo I know akkati macaafa qulqulluu barattee jirtu Itoophiyaatti quba qabaa. Kanarratti akkati macaafa qulqulluu hubannoo isaas qabdu waltajjii garaagaraa irratti yeroo itti dubbattu quba qabaa. Mee maal fudhattee as baatee wanta haaraa jiru mee daawwattoota keenyaaf mee nu ibsisa kan. Baay'ee galatoomi warraaqa Disciple Making International Ministry inni jedhu kuni mul'ata yeroo dheeraa na keessa turedha. Maaliifi Yesuus Kiristoos yeroo tokko Maatewos keessa jira, Maarqos keessa jira, Wangeelummaa keessa jira. Dubbiin sun illee lafoonaatti nama nyaachisee garuu isa Maarqos irraa gaafa argitu hoolaati kan hin qabne ta'uu isaanii argee isaanii oolee jedha. Maaliif lafoonaatti biddeen nyaataniiti bunanii immoo bishaan gamatti isa eegan dacha'anii. Naa ilaaleeti jara jooraa kana bare. Saba jooraan argite naa jedhee hoolaati situu hin qabne ta'uu isaanii argee isaanii oolee jedha tokkosa kanaa. Inni lammaffaan immoo ergaan guddichi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ergamootatti kennee egaa dhaqaa saba hundumaa all nation jedha Ingiliffaansa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutti cuubuudhaan barsiisuudhaan duukaa buutuu koo isaan godhaa jedha. Make them disciples jedha. Amma gaaramu egaa waldaa kiristaanaa keessa yoo xiqqaan umurii guutuun jiraadhe tajaajilatti immoo urgii dhufe waggaa 21. Inna waldaa kiristaanaa an keessatti gooftaa fudhe I'm really lacking jedha. An baay'ee ayyaantu. Baay'ee waldaa revived taate waldaa Hafuurri Qulqulluun keessatti boba'u keessatti gooftaa argadhe. Ijoollee xinnoo ta'e. Achi keessatti guddadhe hojii Hafuurri Qulqulluun hojjetu argaan guddadhe. Sana qofaa immoo otoo hin taane waldaan keenya baay'ee teachingii xamattise. Waldaa dhumti maqaan Yesuus an keessatti gooftaa fudhadhe guddadhe. Waaqayyoo lubaa akka malee wangeela barsiisuutti nama amanu, disciple gochuutti nama amanu, nama akkasii galatan guddate. Naa waldaa keessaa yeroo baay'ee sartifikeetii garaagaraa qaba. Hermeneutics achitti baradhe, discipleship achitti baradhe, teaching method achitti baradhe, preaching method achitti baradhe, liturgy maqaan Yesuus achitti baradhe. Amma sirna sagadaa waldaa maqaan Yesuus kan nama luba hin ta'in nan gaggeessa. Waldaa keessatti ala sadii sirna awwaarsa gaggeesseera. Ture kun egaa waggaa dheeraa dura. Ala sadii sirna awwaalcha gaggeesse. Innaa waamichi kennaa evangelistii kun kan inni naa dhufe iyyuu tureera. Almost waggaa 10 ol ta'a. Kan waldaa waamicha kanaa naa goote. Kottu baqqaatii wangeelaa hawwiidhaatii lallabda. Maaliif dura gaafan tajaajila jalqabanii wangeela lallabuudhaan jalqaba. Baasiri. Maatii keenya keessatti sagantaa maatii jira. Galgala kan kadhannu. Mana keenya keessaa kan wangeela lallabuudhaan ture. Innaa isa afaan haaraa dubbatan kana guyyaa tokko tuun dhaabbadhee wangeela humnaan dubbadhu maatii makootu taa'a. Innaan Hafuurri Qulqulluun irra bu'eetuun afaan haaraa dubbadhee nanne hin beekuun dubbadhee hin beekuu na'ee wangeela lafa kaa'een balbala bal'adhe nan bade baqadhe. Maatuun itti dhufeedhe. Achi inni seenaa isaa bal'aa. Achi booda faarfannaa barreessuutti kan ka'ee kwaari keessatti maal jechaa dhuman dhufee guddataa dhuman dhufe tajaajilli kuni isa kanaatii fi discipliin tokko undisciple ta'een guddadhe malee ampheente ta'een guddadhe ampheente miti yookiin wardi kiristaana jedhus miti. Yesuus Kiristoos dhaqaa kiristaanota naa godhaa nuun hin jedhu yookaan isin kiristaanota koos nuun hin jedhu. Isin duukaa buutota koo dhaqaa immoo duukaa buutota koo immoo isaan godhaa. Kanaaf ani innani xamanuu Yesuus Kiristoosiin wajjin bu'uu isa amananii fudhachuu dhuunfaa ofii. Yesuus Kiristoos irratti qaama jiraatu ta'anii of danda'anii kan socho'u, kan arganu, kan hafuura baafatu, kan lubbuu qabu. Du'aa otoo hin taane yookiin cabaa kaan tirarra otoo hin taane yoo biraanchiin tokko kufe kan duukaa kufu otoo hin taane paastariin kufee dhiisee, qeesiin kufee dhiisee, waldaan badee dhiisee nama of duuka buutuun nama Yesuus Kiristoosiin beeku, nama isatti amanu, nama duukaa isaa immoo bu'uu jecha. Kanaaf duuka buutuun tokkoffaa gooftaa irraa barataa, Hafuura Qulqulluu irraa barataa,
waaqayyo abbaarraa barata jireenya qulqullootaarraa hin barata duuka buutuun barata yeroo hundumaa inni kan biraan kan inni follow godhu immoo Kiristoosiin namni kana jechuun maal jechuudha duuka buutuun isa waa gargar baafate isa garatti godhu beeku isa karaa sirriif karaa sirrii hin taane adda baafatee beeku duukaa buutu jechuun Kiristoos irratti nama ga'a nama of danda'a tokko damee of danda'e tokko duuka mukti gaafa ilaaltu nyaanni kan qophaa'u nyaata hundumtuu kan argatu karaa jirma keessaa ol dhufa miti mamin albuuti then nyaanni kan qophaa'u baala irratti karaa footosynthesis kaarboon daayioksaayidii aduu bishaan maal kana ta'eetu baala keessatti nyaati qophaa'a kanaaf mukti tokko baala miiliyoona tokko qaba kanaafuu baala hundumaatu nyaata qaba baalli hundumtinuu giriinii baalli hundumtinuu hafuuran baafata muka sana gubbaa kan jiru baalli gognaan hin harca'a daliin guban kanaaf inni gooftaan mukti wayinii inni dhugaan ana sin damoota kooti aalchisee ija akka godhatuuf isa godhatu abbaan koo hin qeexxaa'e isa jan godhanne mureega taa'e hin muraa'e kanaaf namni duuka buutu akka ta'uun hawwa sagalee waaqayyo kan abboomus kana kanaaf waldaa baay'ee argeera biyya Itoophiyaattis biyya Ameerikaa Kaanadaa biyya garagaraatti waldoonni an arge kun namoota duuka buutuu Kiristoos godhaa jirutu hin taane duuka buutuu ofii isaanii yommuu isaan godhan arga kanarraa kan ka'e namoonni yoo paastariin tokko dogoggoree hundumtuu wal qote dogoggore hundumtuu bakka qeesiin tokko dogoggoran hundumtuu wal qote dogoggore maaliif silayyuu kan isaan duukaa bu'an namticha dhaqa duuka buutonni baay'ee kitaaba qulqulluu keessatti duuka buutuun gosa afurtu jiru duuka buutuu warra Fariisotaa duuka buutota Musee duuka buutota Yohaannis Cuuphaa fi kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jarri kun hundumtuu kan Musee duukaa bu'u barsiisa isaa hordofu seera isaa hordofu kan Fariisotaas akkuma kan barsiisa Fariisotaa seera Fariisotaa hordofu dirqamanuu jechuudha kan Yohaannis Cuuphaas akkuma kan gooftaa Yesuusis akkuma kan inni nun ajajamne namoota duuka buutuu Kiristoos akka goonu kanaaf all over the world amma biyya Finfinnee keessaa biyyoota Arabaa kana keessaa biyya Ameerikaas Kaanadaa biyya garagaraati dargaggoota tiimii uumeen yeroo koo guutuu kennee kan isaan tajaajilu kumaatam kan lakkaa'amu isaan kana hundumaa irratti yeroo koo investi godhee barumsa qopheessee fi namoota baay'een jijjiiraa jira dhugaan masiin jedha ijoollee inni kaan naa barreessa keessaan gooftaa duukaan ture fellowshippii keessan ture tajaajilaan ture amma garuu gooftaa irra baakiin godhee caatiin qama'aa jira shiishaan xuuxaa jira bakka nan badee waaqayyotti deebi'uun barbaada na gargaareera sagalee waaqayyoon itti taa'ee yeroo koo fudheen barsiisee namoota baay'een deemsa jiru kun hojii ani itti waamame kanan godha kanaaf ministirii koo kana waaqayyoon guddisaa amma biyya garagaraa keessan jira karaa teknooloojii gargaarameen iddoo ta'e tokkotti waaqayyoon gargaaree kwartarii tokkotti establish nan godhadha sentarii tokko nan qabaadha hin guddata ministirii kun waaqayyoon gargaaraa jira really hafuurri qulqulluun hojii dinqisiisaa gochaa jira kanarraa mootiivii kanarraa kan maddedha disciple making international ministry inni kun isa kanadha isa waa'ee evangelistii jettee immoo kun sila sitti mee ayyaana kana waaqayyoon irra kaa'eera ayyaana kana waaqayyoon irra kaa'eera immoo jedhee calluma jedhee garaa duwwaa sanyii malee immoo maasiitti ba'ee siin gadoodu niyyuu sanyii qaba waamicha qaba waaqayyo sanyii isaanitti guuteera na keessa jira dhuguma sitti maan waa'ee waaqayyo haasee dhumaan qubbaqa durumaa jalqabe wangeelli buddeena kooti baay'een jaalladha wangeela dubbisu dur barataa kutaa sagalii ta'ee sananii macaafa qulqulluu ala 8 moo ala 7 keessa ba'e kan Zafixiratis karaa baay'een dubbisa yeroo koo malee yeroo umuriin koo hin ga'in ittan barumsa jajjabaa jaalladha suni waamicha kooti waamichi sagalee waaqayyoo lallabuu narra jira even waldaan kana narratti agartee kan ishee waamicha naa goote waggaa 10 duraa garuu ani waanoo faarfataa ta'uu mootummaatti tola amma yeroo lallaba rakkinaan qabu garuu amma Oromiyaa ture tajaajilli koo lama ture konfiraansiin dhaqaa guyyaa gumiirtan faarfadhaa galgala immoo dargaggootan tireeningii kennaaf hongeelan nan barsiisa akkaataa kanatti ijoollee baay'ee mana caatii kee ayyaasira waaqayyo baay'ee fruitful na godhe achirratti gaa gidduutan dhufe malee utuun dhumne ta'ee jedhama takka gaafanii yaadu maaliif tajaajila guddaa dhiisee dhufe achi kanaaf evangelistii jechuun maaraga miti maaraga yoo akka mana barumsaatti doctor professor archaeologist ምናምን jettee wallaatti miti kun maaliif kana wanta ati earn gootu miti kun
Garuu wanta ati argattedha. Waan tokko erni goota jechuun dhamaatee, dadhabdee, karaa qottee, barattee, qo'attee waan argattudha. Garuu erni hin goonu kana waaqayyotu nuu kenna. Ayyaanni kun narra jira. Sanatti immoo qopheessaan ture. Sagalee waaqayyoo yeroo gara garaatti barachaan ture. Hamma seminarii galee barachuutti guddisanii ishee dhufe malee of qopheessaa biyya kana sadda dhufee churchota gara garaa, kolleejota gara garaarraa yeroo adda addaa tireeningii baay'een qaba. International ministry guddaa tokko irraa illee obileeshinii qaba. Kanaaf calluma hidhee minyootiidhaan gabaree sanyii malee maasiitti bahe otoo hin taane qotee bulaa sanyii dilbii bara baay'ee kuufatee gootaraasaa keessaa qabu addunyaarra facaasuun qophaa'ee gabaree bareeddu tokkodhaanii. Kanaaf waaqayyotti baay'een gammadaa. Baay'ee dhugaa guddaa galatoomii ayyaanni keessa kee jira taanaan zayitiin eeguun barbaachisu jechuudha. Maal yoo zayitii ta'e warraaqa akkuma beektu raajii sobduu meeqatu zayitii qaandoo tokkoon biyya Itoophiyaa irratti nama miti kan si dibu. Konseptiin suni ani dhugaa dubbachuudhaaf dhaqee mataa nama jala qabadhee nama miti kan qeesii nama godhu, nama miti kan paasterii si godhu. Kuni hin turrees hin jirus akkasitti. Amma takka maal taana beektaa? Aadaan yeroo keessa deddeebi'aa deemtu amaleeffatameetu ritual maal jedhama? Bakka seera ta'a. Dhugumti irra deddeebitee gaafaasatu maal ta'a? Dhugaasitti fakkaata. Kanaaf yeroo baay'ee piraktisiin tokko seerri keessa agartu irra deddeebi'amee gaafa godhamu seera waaqa wasitti fakkaachaa dhufa. Garuu seera waaqayyoo miti. Kanaaf an kanan beeku waamicha tajaajilaa kan namaa godhu ayyaana isaas kan kennu waaqayyo. Waldaan ijji ishee baname jiraannaan ayyaana kana warra ayyaana kana qaban irratti eeguun, irratti tiksuun, karaa argisiisuun, jajjabeessuun, bira dhaabbachuun itti gaafatama ishee. Yoo waldaan jaamte garuu yoo qeesiin akka Eelii fa'aa iddoo aarsaatti fajajeerrate garuu Saamu'eel raajii ta'uu hin dhiisu. Itti fufeedhuma raaja. Amma gaafa qeesiin riba ta'utti. Kanaaf akkasii jechuudha. Isa kana malee ganaa nama bira dhattee nam tokko amma namoonni maal godhu waldaa tokko nam shaniin bananiitu sagantaa konfiraansii godhanii nama beekamaa tokko immoo waamanii zayitii bitanitti kennatanii har'a paasterii goonee dibnaa jedhu. No! Namni nama dibu egalee namoota kana immoo gaafa laaltu gabaree sanyii hin qabne immoo sitti fakkaatu. Harki isaanii qullaadhaa, keessa isaanii sagalee waaqa waan jiru maqitti akka taampellaa fuduutti laxabatanii yommuu isaan biyya jeeqan argina. Kanaaf isa kana gara dhumaatti dhufeera garuu yaaditti kaastee namoota waamicha qaban attamitti baruu dandeenya? Yeroo baay'ee egaa akka tamma kaastee dibata garaagaraatu jira. Akka kanatti kan argaa jirru fuula garaagaraa irratti attamitti beekna namoota hojii isaaniitu isaaniin fudhatee ba'amoo ofuma isaaniitii ba'umoo akkam ta'utu irra jira. Kanaaf amma namooti kennaa qaban jiru, namoota ayyaana qaban jiru beekamaadha. Mee walumaa gala tajaajiltoota keenyaaf maal gorsitaa? Yaada qabdu faarfattoota wajjin wal qabsiifneeti kan nuyi haasofnu waan ta'eef faarfattootaaf ergaa attamii dabarsitaa? Waamicha isaanii si taalchistee haa ta'u waan mee ergaa gara dhumaatti dabarsitu waldaa kiristiyaanaas haa ta'u faarfattoota si taalchisee ergaa dabarsitu yoo qabaatan. Fedhii masaa yoo qabaatanidha moo kan isaanii gara waamicha tajaajilaatti dhufanii ayyaana attamitti ayyaana tajaajila kanaa qabaachuu isaanii amma waltajjii irratti bifa garaagaraatiin hin argita. Ijaan madaaltee adda baasuudhaaf attamitti baruu dandeessa? Nama kennaa ayyaana tokko qabu maaliin barta? Maali kun salphaadha. Egaa sirbituu aggaamii beeku jedhamti Oromoo. Tokko isa magmaaksaa nutti dhufne. Gooftaan keenya akkas jedhe mukti ijaan beekamaa jedhire. Laayikama muka tokko ija ilaaltee kun arbuudha, kun muka wayiniiti, kun meexxiidha, kun agamsa, kun goraadha, kun qaqawweedha. Ija isaa sutti. Nama tokkos ilaaltee kun lallabaa wangeelaati, ila kun barsiisaadha, ila kun raajiidha kan jettu ija isaatiin, ija tajaajila isaatiin. Tokko sakan inni kan biraan an akka dastaan sarmuutti. Namni tokko tajaajila kam keessa iyyuu jiraatu. Raajii haa ta'u, toortuu haa ta'u, wangeelawii isa olii gad deemee biyyoon isa boorra deemee wangeela lallabuu haa ta'u, duba waldaa tokko irra taa'ee sermoonii gaarii gaggeessus haa ta'u. Tajaajilaan kamuu yoo xinnaati
waan gurguddaa sadii qabaachuu qaban jedha. Inni tokko waaqayyo biraa waamicha qabaachuu qaba. Inni lammaffaan waamicha kana kan inni ittiin dhugoomsu kennaan waamicha kana baasu irra jiraachuu qaba. Kennaan waaqayyo biraa akkaati lallabaa wangeelaa taatu waamicha sii dhufe. Dan wangeela kana kan si lallabsiisu kennaatu dhufuu qaba. Tokkota kana walumatti hidhuu dandeessa Yuusa. Inni lammaffaan waamichaaf kennaa kana walumatti hidhuu waaqayyo biraa waan dhufaniif. Inni lammaffaan isa biraa dhufu. Inni si biraa dhufu kun waamichatti waamamte kanaaf ga'umsa qabaachuu qabda. Ga'umsi kun eessaa dhufu? Dubbii jireenyaa kana nyaachuu irraa dhufu. Sagalee waaqayyoo akkasumas macaafota qulqullaa'oo barsiisa sagalee waaqayyootiif qopheeffaman hundumaa hin qoratu akkuma hojii ergamootaa keessatti hin qo'atu turedha mitiire macaafota qo'achuudhaan Phaawulos Ximootiyoosiin kitaabota qulqullaa'oo dubbii jireenyaatiif qopheeffaman hunduma isaanii qo'adhu dubbisiidha. Kanaaf kitaaba qulqulluu dubbii jireenyaa kana nyaachuu Israa'el keessa lattee gaafa dubbiftu macaafa maramaa afaan nakaa'ee Israa'el boqonnaa sadiirraa anis dan nyaadhee akka dammaatti natti mi'aayee garaa koos nan guuttadhee dhaqeen Israa'elitti immoo dubbadhee maal jechuudha. Waaqayyo si waama wanti ati dubbattu waan biraan hin jiru inni guddaan macaafni ati nyaachuu qabdu sagalee waaqayyooti. Macaafa kana nyaachuu qabdu. Nyaattee garaa guuttachuu qabdu. Gaafa dubbattu of kiyaa dubbachuu qabdu. Isa garaa guuttatte kan. Of qopheessuu qabda ga'aa ta'uu qabda kanaaf. Tajaajila kanaaf of qopheessuu karaa garagaraa sagalee waaqayyoo dubbisuudhaan kitaabota kan biraa dubbisuudhaan jireenya qulqulloota irraa barachuudhaan Yesuus irraa barachuudhaan sigaleera miti isa kanaan kadhannaadhaan of ijaaruu of geeddaruu modify of gochuu of jijjiiruu humna godhachuu qabda iskiiliidha kun. So waamicha qabaachuu qabda ga'umsa kanaaf kan si qopheessu qabaachuu qabda. Sadaffaan kaaraakterii. Kaaraakter jechuun luba taanaan amala lubaa qabaachuu qabda. Ati barbaarii ta'uu hin qabdu, hattuu ta'uu hin qabdu, soobduu waliin obsu ta'uu hin qabdu. Luba taanaan luba isa waaqayyoof nama gidduu dhaabbatu. Araara kadhatu. Isa cubbuu dadhabootaa baatu. Isa waa'ee namootaa fuula waaqayyoo duratti bo'u. Isa kennaa qulqulluu namaa kennu. Isa jireenya qulqulluu immoo jiraatu. Kaaraakter. Wangeela lallabde taanaan akkuma kana. Akka jedha Phaawulos Ximootiyoosiin hojii lallabaan wangeelaa tokko hojjechuun isaaf ta'u hojjedhu. Hojii lallabaan wangeelaa tokko hojjechuun isaaf ta'u hojjetta malee hojii lallabaan wangeelaa tokko hojjechuun isaaf hin malle hin hojjettu. Kanaaf walumatti qabaatti waan gurguddaa sadi waamicha yookiin kennaa dandeettii ga'umsa sanaaf qabdu fi amala kaaraakter kana qabaachuun dirqama ta'a. Kanaaf namticha irra immoo kennaan kun akka jiru akkuma salatti ija isaan beekta. Malee waan namni jedhama fakkeenyaaf dhiifama naa godhe maqaa namaa kaasuun ta'in malee namni bilisa keenya biyya Itoophiyaa jiru kana Israa'el daansaa macaafa akkatti baatee deemaa waan tokko namtichi kun and I can't tell you this waamicha waaqayyoo isatti darbuun beekumsa sagalee waaqos keessa hin jiru akkasumatti lafa duwwaa keessaa nama apoostil nama biyya nama kanaa. Kanaaf namoota baay'een difratiidhaan iddoo baay'ee jiru akkas dhaldansaa kan iddoo baay'ee difratiidhumaan isa kaan waaqayyotu waamee isa kaan namatu isa waamee inni kaan immoo ofii kan of waames baay'ee. Kanaaf warra waaqayyo waames warra namni waames warra ofiin of waamee kanas ijuma isaanii beektaa jechuudhaaf ani haadhu. Daawwattooti keenya waan itti dabarsite hundumaa kanarraa ergaa guddaa akka isaan fudhatanii abdii guddaan qaba. Faarfataaf hojjetaa wangeelaa Destaan Sarmuu ta'us immoo qaba. Ayyaanni jira ta'ee dibati jira ta'ee hin hojjette ta'ee jennaani ayyaana keetti hin amanta taanaan dibata kan biraa zayitii biraa eeguus hin barbaachisu. Waan hojjettu harka kee keessa jira taanaan itti bobba'uudha. Baay'ee si galateeffadha. Mee daawwattoota kootiif wanta jettu yoo qabaatte keessumatti faarfattootaaf tajaajiltoota ilaalchisee ergaa dabarsitu yoo qabaatte carraa sadhumaa siifan kenna. Eebbifame warraaqaa dhumarratti dhaggeeffattoota keenyaan waan jechuu jaalladhu sana duraatti sagantaa kana qopheessitee dubbii ijoo keessumaa waa'ee faarfattoota waa'ee tajaajilaa waa'ee waamichaa akka dubbannuuf haala kana mijeessuu keef baay'ee warraaqa ulfaadhu gooftaan si'a eebbisuu baay'ee si galateeffadha. Kan biraan egaa akkuma tu jette tajaajiltoonni faarfattoonni yeroo ammaa kana bari nu kee jiru bara sagara dhumaatii yerootti jaalalli qorruu yerootti jibbi ho'u yerootti namni hamaa ta'u yerootti namni walis namas ofis waaqayyoonis yeroo gamu keessa jira
wanta ta'eef yeroo kamiyyuu immoo caalaa walitti dedeemachuun walii yaabachuun walii yaaduun wal kabajuun tajaajila walii kabajuun yoo namni nu keessaa dadhabe gargaaruun sappoorti gochuun ikonomikaalii spirituwaalii gaafa namni kufu dhaabbanneetti kolfuu qubatti qabuu wal waamnee namatti agarsiisuu sun abaarsa. Kuma ijoollee mataa qulqulluurraa agarsiisa sana ijoollee nooyi inni machaa'ee gaafa gadu inni tokko qotaa abbaa keenya laalaa qonnaa jira qonnaa jedhe. Har'a agalgaa wanta akka sanaatti jira laa qonnaa laalaa warra uffatee faarfatu laalaa kuni kana ta'uudhaaf maqaa nama balleessuuf hammina namaa haasa'uuf namarratti duuluun ogummaan barbaadu. Kana gochuuf kolleejjii dhaquu hin qabu. Kana gochuuf seexana wajjin gwaddinyaa ta'uu duwwaan ga'a. Inni itti beeka akkamitti akka jannata keessatti waaqayyoof nama gargar baase. Hamiin kennaa isa ta'e. Kanaaf kanarraa akka dhaabbannu yoo danda'an isa dadhabe maaliin hafuuraan dadhabee dinagdeedhaan dadhabee mooraalii yoo kufe ikonomikaalii yoo kufe spirituwaalii yoo kufe we need to support kadhachuu fi jajjabeessuu karaa barsiisuu gorsuu. Isa kana walimmoo haa jaallannu. Reeli walii nama waaqayyo nama Kiristoos du'e kanaaf ulfina qabaannu jaalala qabaannu. Maaliif namni nama hin jaallanne jedhama caafni abdii jireenya bara baraa hin qabu. Kanaaf tajaajilaan utuu nama jibbuu tajaajilu tokko bara sagantaa ittaanuun hamma wal arginutti nagaadhaan nuuf